dhugaa rabbii si hima namni siif gadda firaa fi hiriyoonni kan kee garuu gadda san kalaallatu ka dhukkubsatu si qofa jechuu ka qilleensan arganne mana hin balaaleffadhallee hin jedhullee maa jennaaniin jireenya biyya arabaa jireenya gaddisiisaa fi hamaa yookiin ammoo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع كفوني أرومو كوكوتو جرى جرتو سنين زدا سمونا سبب بين سنين رابدي في كيسا غورنا دوب بفتانين زجبيسا زرتنا كسم موت يوم عملتونك يا دقا غارينا في أبدا سبب سنين رابدي في فترة جلابدي مبراتنا جلابدي سنين رابدي وايفني ني تركين كابو سانكوفو سونتهنا مالي موتيو فيديو رابوف مبراتي برباچي سادا يروكا نموتيو واحجدا بيزدا سنين زدا كدين غد دابو دغدو نردمتين هندي بني جچو بربادي ان شاء الله ورون دفتي ادسن دفنه كنا في هندي كيسنو يديفا سنين زدا ورون ينغماتي نججبيستني يا دببريدا نافلاتا جرتن هدو ناف غلطوما اسين جالدا اسين كباجا اما زمو اتيانسون جالله سنين كومنتي يا دببريدا نايبسا odeeffannoo biyya keessaa warroonni addaanin kutiin naan jettaniif inshallah addaanin kutu haalan jireenya biyyaa bareedaadha. Dhugaa rabbii dubbachuuf jireenya biyya ambaatii fi biyya keenya wal bira qabnee yoo ilaalle walumattuyyuun dhufu dachii fi samiidha jechuudha. Kamtu caala jechuun keessaa waan hin oolu ka biyya keenyattu caala akka dhuunfaa kiyyaatti jechuudha. Sababiin isaa yookiin ammoo tuyyuu garaagarummaan isaa biyya namaatitti hojjettuu namaa taatanii sammuu keessan gabroome jiraatan maallaqa argattan malee mirgaa fi akkasumas namummaa tokko illee hin qabdan. Biyya keessanitti gabrummaa hiyyummaa qofa gabrummaa hiyyummaa dalagatanii tattaafatanii keessaa ba'uulee ni danda'ama. Ba'uu dadhabuulee ni danda'ama. Haa ta'u garuu namni beelanduu yookiin baraanduu tokko illee hin jiru. Inuma jiraatanii qilleensa bareedaa fi akkasumas mootuyyuu shimbirroo gaggaarii bishaan waan hedduudha jechuudha. Ni'ima rabbii kana namni kenna waan hin beekne fi dhugaa rabbii dubbachuu fi karakkatee biyya namaa arge qofatuyyuu beeka. Kanaafi hundi keessanuyyuu biyya hin sodaatina. Namoonni hedduun jechuu maatiin keenya hin galinaa biyyi ka keessaa baqatanii biyyi ammoo ka keessaa dhuga rakkoon ni jira. Rakkoon akka jirutti tahee rakkoo biyya keenyaa osoo hin tahin rakkoo haala yookiin ammoo tuyyuu dhimma siyaasaa akkasuma ammoo tuyyuu ummataati malee hawaasa malee biyyaa miti. Biyyi rakkoo tokko illee hin qabu. Biyyi uumamaan rabbiin faayee jiituu godhee qilleensa miidhagaa addunyaa kanarratti maallaqaan uummanni oolfatu rabbiin isii hiree isiif kenne. Kanaafi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hin sodaatina. Shamarran keenya keessattuyyuu dhiifama kaameraa sosochaasuuf fi harkanna dhukkubee jechuudha. Meeshaaleen ittiin duraanin waraabbadhu hundi isaatuyyuu naaf waan hin galleef jecha bakkeen dhaabadhee isin waraabaa jirullee haalan mijataa miti. Viidiyoon isin mul'atu baatullee asumaan of kolchaa isiniin jedha. Garuu isinirraa baduu waan hin barbaanneef keessallee daarektii ijoolleen bilbiltee viidiyoo addaan kutinii gadi dhiisi waan naan jettaniif kanaafi odeeffannoo waa'ee biyyaa gannuu sinaan jedhanii akkasuma mootii biyya wayyamoo biyya namaa wayyaa meeshaa biyya ambaatii bitachuu wayyamoo biyya ofiitii bitachuu wayyaa biyya keessanii bitachuu wayyaa tokkoffaa biyya ambaatitti maallaqaan bittanii itti aansee ammoo kiiloo kafaltanii magaazina galchitanii itti aansee qaraxa kafaltanii baaftanii haa xiqqaatu haa guddatu itti aansee sadaffaa makiinaa nama deemee finfinnee baasu guyyaa 2-3 guyyaa takkaan fa'aa namni argatee hin baasu kaffaltii kana maleeyyuu jechuun tiraanspoortiin ittiin deemaniif ittiin oolanii bulan ittiin nyaatan dhugaa rabbii isinitti hima birrii asitti jechuudha. Meeshaa allama fi bitattanii ittiin gara qe'ee keessanii fe'attanii galfattanidha. Kanaaf akkasitti addaan baafattanii hundi keessanuu warroonni meeshaalee barbaadan meeshaalee bakka feetan abbaa feetanirraan bitadha. Biyya barbaadanii bitadha. Maatii keessan bichisiisa, hiriyoota keessan bichisiisa, akkasuma mootuyyuu warra olaayinii irraa barbaadan bichisiisa. Garuu meeshaa biyya bitatu xirri isinii caala. Meeshaalee muraasa qofa akkuma dura isinitti hime malee meeshaa xixiqqoo jechuudha. Kan lakkoofsan himamu ka achi galfachuu qabdan malee meeshaan hundi isaa asooyya. Meeshaan maabraatiin hojjetu yookiin kaarbaan hojjetu hedduun biyya keenyatti ni rakkisaa jettanii wanni ni rakkisu tokko iyyuu hin jiru. Qoxaarii qabaattan taananii biyyi keenya hedduu jechuudha. Jijjiirama hedduutu jira. Ati akka qalbii keetiitiin waan namni siin jedhe caalaa ofii gadi jiraadhu. Jireenyi ni ulfaata. Ka itti ulfaate illee ni jira. Ka akkasuma immoo jireenya ajaa'ibaa jiraatu illee ni jira. Jireenyi ulfaachuu kanaa ka hin beekne Itoophiyaa keessa ni jira jechuudha. Kanaafi hunda isaatuyyuu biyyaan baallee
Qoya isin warri biyya ambaa jirtan kun hedduu na gaddisiiftan. Jireenyi biyya keenyaan ulfaata jedhanii maatiin hin galin nuun jedhan yeroo jettan achitti haadha keessan kamtu algarra isin ciibsee abbaa manaa keessan kamtu isin gabbisee achi nyaataa jirtanii jireenyi biyya keenyaan ulfaata jettan distii namaa dhiitanii duudi isin dhukkuba boqonnaa sammuunuu boqonnaan argattan jechuudha dhugaa rabbii isinitti hima. Kana osoo beeytan jireenyi biyya keenyaan ulfaata maatiin nuun jedhe akkamii gallaa jettan galuu barbaadan taananii murtee yookiin gaafii nam tokkollee hin eeginaa. Lubbuu teessan qofa amansiisa. Chaalenjiin dhufu hedduu waan ta'eef chaalenjii dhufu hunda ni simadha yookiin ammoo tuyyuu jabaadhee irra ejjadhee keessa dabra jettee of amansiisuu qabda. Malee jecha namaa namni gali siin jedheef hin galin taa'ii siin jedheef illee hin taa'in abadan waan si miidhuu fi waan ati rakkattu si qofatu iyyuu beeka jechuudha. Gammachuu keessa kee keessa jiru si qofatu gammada. Yoo guddate hiriyoonnii fi firri tokko tokko siif gammada. Gadda ati gadditullee dhugaa rabbii si hima namni siif gadda. Firaa fi hiriyoonni kan kee garuu gadda san kalaallatu ka dhukkubsatu si qofa jechuu ka hirriba irra dhabu malee namni tokko ka hirriba sii dhabu hin jiru. Kanaaf obboleettii tiyya hundi keessanuyyuu jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf shamarran keenya ilaalcha akkasii irraa fagaadhaa. Isiniif galee qananiin isin keessa jirtan ka anillee beeku jechuudha. Anillee waggaa dheeraa hojjadhee jireenya biyyaa namnillee natti busheessaa ture. Umrii jechuudha silaa barannee bakka guddaa geennee ofis fayyannee dhugaa rabbii isinitti hawaasa fayyaduu dandeenyutti distii biyya arabaa qofarra finne jechuudha. Barumsi kenna isa ta'e yuunivarsiitiin kenna. Isinii galee kanaafi uf dhaqqabaa hundi keessanuyyuu jechuu barbaadeeti jireenya addunyaa isinuu xiqqishuudha. Gammadii jiraadhu gaddii jiraadhu umrii guutuun jiraattu. Kanaafi yaada namni siilaatu odoon tahin sammuu keetii qaama keetii qalbii keetii ofii kan keetii laadhu maaltu na barbaachisa galuuf akkamii gala murtee tante gugurdoo irra murteessi. Garuu ammoo kan namni dalagadhu dalagisiin jedha maallaqa hin ergita mana si ijaarra jedhan kana si goonadha manni kan keen geeffamu kan baa ammoo fooqitu ijaarama asanirraa namootu iyyuu waggaa gana turtee ati harka qullaa akkamii galtaa ilaalcha akkasii jechuu maatiin kenna ka jedhu maal jettee galta maaliif galta siin jedhan ka galu maaliif gala maa waan nama ajjeeftee biyyaa baate moo waa yakka addaa hojjatte ka biyyas hin deebifne biyyaa baate ilaalcha akkasii sammuu keessan kaasa kaayattanii haga hojjetachuuf biyyaa baatanii irra caalan jechuudha. Shamarran keenya warra amma deemu malee warri duraaniin fiizaa duraanii deeme hojii sanillee beekanii maallaqa sanillee maali maallaqaa beekanii hin deemne jechuudha. Deeme eebadu deeme firiyoonni deemneef qofa ka deemnedhatu jira. Ani akka dhuunfaa kiyyaatti jechuudha. Maallaqni maali jedhee hin deemne. Isinii galee kanaafi namoonni akkasii jechuudha. Isinuu jireenya hin beeytanii jireenya kamtu isinii ulfaataa jireenya sodaattan. Addunyaan tun laaftuun hin jirtu. Osoo haga barbaadelee maallaqa qabaatte wantoota biraati jechuudha ka si qormaatu waan ta'eef akka waan addunyaan chaalenjii hin qabne yookiin rakkoon hin jirre namni keenya biyya ambaa yeroo jiraattan jannata keessa waan jirta wayii isiniif fakkaata. Haasa hanama keenya isaan dhugaa rabbii isaantu jannata keessa jira. Bar qilleensa bareedaa kana funyaan isaaniitiin fuunfata argatan nyaata buna bareedaa dhugaa rabbii isinitti hima kammaan hiyyee sarakkataa isin jettan qilleensa nagaa keessa gabbayee deema. Garaa isaati yoo beela'e kararra yoo deeme dhabus argatus qilleensa nagaa argatu. Isin ammoo achi akka qilleensa arganne mana ambaa keessatti ka aartanii cinqamtan kan namni isin gammachiisu hin jirre ka jechaan isin hin gammachiifne ka gochaan namni tokko isin hin gammachiifne isin qofti gammachuu namaatiif miidhama akkasuma mootuyyuu uf dararaa sanirraa namoo biyyi keenya namaatti itti galuu miti keessa ka baqatan jedhanii jettanii namoonni hedduun kana na gaafataa jirtan. Ani kana hin balaaleffadhallee hin jedhullee maa jennaaniin jireenya biyya arabaa jireenya gaddisiisaa fi hamaa yookiin ammoo dhugaa rabbii isinitti maamiyani abadan jireenya biyya arabaa nam kamiifiyyuu hin hagu garuu rakkoo waan nama hin goone waan hin qabneef alhamdulillah wanni goonuun jiru